Dimokiraatawaa Uummata Oromoo erga hundaa'es waggoota 28 lakkoofsee qormaatawwan garaagaraa keessas darbee jira. Kanaaf dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo walumaa galatti rakkoowwan qabsoo waggoottan kanneen keessatti isa mudachaa ture maal fakkaata? Qormaatawwan kanneen akkamiin keessa darbee waan jedhuun yaa eegallu. Dhaabbanni keenya dhaabbatni Dimokiraatawaa Uummanni Oromoo kan inni madde Uummata Oromoo keessaa rakkoon Uummata Oromoo keessatti mul'achaa ture. Baay'eensaa dhaaba keenya keessatti isuma mul'atan calanqisaa jechuudha. Uummanni keenya uummata guddaa, uummata bal'aa lakkoofsaan duwwaa osoo hin ta'in aadaansaa, seenaansaa, eenyummaansaa beekamaa kan turedha. Haa ta'uyyuu malee uummanni Oromoo tokkummaa dhabe. Tokkummaa dhabee akka baay'ina isaa, fedhii isaa, yaada isaa gurmeessee galmaan gaachuu hin dandeenye injifannoo irraa baay'ee fagaate. Tokkummaan gaafa lakkoofsi kee hagamoo baay'ate illee xiqqaachuun keenyaaf bakka baay'eetti waan qoodamuuf. Oromoon jaarraa tokko ol tokkummaa dhabee qoqqoodamee bittinnaa'ee diinni akka barbaade qoodee akka bitu, akka arrabsu, akka xiqqeessu, akka qabeenya isaa saamu, aangoo isaa fudhatee bulchu garbummaa keessa akka jiraatu gochuudhaatti gargaaramee jira. Tokkummaa dhabuun keenya injifannoon akka nurraa fagaatee bara dheeraa turu nu godhee jira akkuma sabaatti. Tokkummaan kun dhabamuunsaa ilaalcha irraa madda. Ilaalcha adeemsa keessatti ilaalcha garbummaa, ilaalcha ofittummaa, ilaalcha anaaf qofa nu keessatti dagaagaa dhufeetu waa'ee tokkummaa Oromoo yaadu, waa'ee waliinii yaaduun afaan deemee jechuudha. Ilaalcha akkasii kun gaafa babal'achaa deemu Oromoon woo aangoo argatee ofiif fayyadamuudha danda'eennaan waa'ee sabaa akka dagatu ta'e. Ilaalchi ofittummaa wanta akkasii uuma waan ta'eef. Ilaalchi garbummaa Oromoon bitamuunsaa bituudhaaf akka hin dandeenyetti slavery mind nu keessatti akka dagaagu, ijoollee keenya keessatti akka dagaagu ta'ee tureera. Kun tokkummaan keenya gaafa bittinnaa deemu tokko taanee qabsoofnee waliigallee waa gochuu dandeenyaa kan jedhu amantaan akkasii sun nu keessaa badaa deemee jechuudha. Rakkoonni jalqabaa Oromoo miidhaa ture tokkummaa dhabuudha. Tokkummaan kun akka sabaa duwwaa miti. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin dhaabbatan hunduu eega dhaabbatan booddee tokko ta'anii waliin dhaabbachuu rakkatu. Basaastuuf keessaan dhabani. Tokkummaan sun kan saba keessa ture sun gara dhaabaatti isin guddate jechuudha. Kun miidhaa saba kanarratti qaqqabsiise baay'ee guddaadha. Kan duwwaa sun ta'e rakkoo lammaffaa yaada mo'aa dhabuudha. Yaada mo'aa, yaada ceesisaa nu keessaa badeetu yeroo hunda boo'icha, gadaantummaa, of xiqqeessuu akka injifachuu hin dandeenyetti of yaaduun nu keessatti dagaagaa deeme. Kun immoo akka ta'uuf kan godhe tarsiimoo qabsoon uummata Oromootti gaggeeffamaa ture hanqina waan qabuuf. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin dhaabbatan hundi kaayyoon isaanii dimokiraasii uummata Oromoo keessatti dagaagsuu, dinagdeedhaan uummata keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruu, olaantummaa qaamoleen garaagaraa saba irratti fe'uudhaaf fedhan sana dhaabsisuudha. Haa ta'u malee garuu waliin dhaabbachuu hin danda'an. Amma kana olaallee maqaa Oromootiin woo xiqqaate dhaabbileen 13-14 jiru. Kun maal agarsiisa? Kaayyoodhaa garaagarummaan isaanii wayite kaayyoo miti. Ka'umsi isaanii, adeemsi isaanii, xumurri akka galmaatti jira qabatanii jiran saba kana tokko godhanii biyya kana keessatti walqixxummaan akka jiraatu karaa dimokiraatawaa ta'een waan isaa tolu akka argatu gochuudha. Haa ta'u malee waliin dhaabbachuu rakkatu. Rakkoon tokkummaa sun gara tarsiimootti sin dhufaa jechuudha. Tarsiimoon siyaasaa gaafa badu immoo uummata ijaartee tokkoomsitee ceetee ceesisuu, mootee moosisuu, ilaalcha mo'aa dagaagsuun baay'ee rakkoo ta'a. Bara 1960 keessatti jaarmiyaaleen baay'ee gurmaa'anii maqaa Oromootiin dhaabbatan yaadni isaanii garaagarummaan qaba. Ideoloojiin isaanii koominiizimiidha. Koominiizimii jedhamee kan dhaabbate Meesoon ta'uu danda'a, Dargii ta'uu danda'a, Abaa'oo ta'uu danda'a. Baay'een isaanii ijoollee Oromooti. Jaarmiyaalee kana kan gaggeessu ijoollee Oromooti garuu waliin dhaabbachuu waa'ee sabaa kaasanii mari'achuu waan hin dandeenyeef bittinnaanii dhahamanii hafan jechuudha, injifachuu rakkatanii. Tarsiimoon kun jalqaba eenyummaa ofii baruu, hanqina ofii baruu, cimina ofii adda baasuu, cimina sana irratti of cimsanii hojjechaa hanqina jiru immoo sila hambisaa deemuudha. Hanqinni Oromoo
jaarraa tokkoof injifachuu kan isa rakkise tokkummaa ta'e osoo jiru jaarmiyaaleen gaafa dhaabbatan akka sabaatti waa'een tokkummaa rakkoo waan ta'eef tokkummaatti hojjechuu qabna jedhan har'a gurmaanii borol diigu lagaa wal diigu amantaa wal diigu maqaa garaa garaatiin wal diigaa ooluu diinaaf wal basaasaa jiraatu rakkoo saba keessa ture sana adda baasanii qoratanii furmaata kaa'uuf waan rakkataniif kun jaarmiyaalee turan duwwaa osoo hin ta'in tarsiimoon itti qabsaa'aa ture maal akka ture kan agarsiisudha. Egaa uummanni kun ajandaa diinni bocu ofirraa morquu hin danda'u duwwaa osoo hin ta'in jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa Oromootiin ijaaraman ajandaa bocuus hin danda'an. Yeroo kam ajandaa kamiin uummata kana gurmeessinee ijaarree qabsoof kakaasuu dandeenya kan jedhu gahumsi gahaa ta'e hin turre. Injifannoon keenya fagaachuunsaa cimina diina keenyaa miti. Diinonni keenya waan ciman osoo hin ta'in nuti ummata kana ijaarree qabsoofne bilisummaa ofii dimokiraasii ofii mirkaneessuu waan dadhabneef kana dadhabina kana eenyuuf kennuu hin dandeenyu. Kan immoo gaafa laallu qabsoon keenya aarsaa alatti afaaniin duwwaa ta'e waan miti. Qabsoon ummata Oromoo aarsaa qaqaalii kaffalaa kan ture uummanni Oromoo bara baraan of kennee aarsaa of godhee haala jiru jijjiiruudhaaf yaaliin hin godhin hin jiru. Egaa rakkoon keenya maa inni gaggeessummaan keenya shira diinni uume adda baasuu dadhabuu duwwaa osoo hin ta'in qabsoo kanaaf nama aarsaa ta'e lakkoofsaan hin beeknu. Maaliif tarsiimoo itti gaggeessinu qabsoo irraa fagoo waan ta'eef bakkuma teenyeetu Oromoo dammaqsuu kakaasu malee bakka rakkichi sun jiru keessa gallee waliin qabsaa'uu hin beeknu. Bakka wayii teenyeetu uummata dammaqsine uummanni guyyaa guyyaan du'a guyyaa guyyaan hidhama injifannoon hin jiru. Namni gaggeessuu barbaadu namni ajandaa bocuuf namni qabsaa waliin hin jiru waliin beeku. Kanaaf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo tokko tokkoon waamtee waggaa amma kana qabsooftaniittu nama gameetu aarsaa ta'e wayiitti lakkoofsaan hin beekan. Namni aarsaa ta'uuf namni immoo yaada sana bocee qabsoo sana gaggeessuudha yaadu biyya garaa garaa waan jiruuf waliin hin jiran. Kun maal agarsiisa namoonni qabsoo jalqaban baay'een isaanii ammas jiru. Namni aarsaa ta'e woo jiraates Oromoodhumaan aarsaa ta'e alatti baay'een isaa diinaan kan aarsaa ta'e miti. Isuma dhiyoo kana oolaalee laggasee ogeeyyiin tajjeese. Akkasuma walajjeesaa jiraanne malee diinni hidhannoo keenya baree humna keenya baree bakka jirru adda baasee nu dhahee inni kaan madaa'ee inni kaan du'ee akka namni du'e sun immoo diina keessatti nafne immoo fudhatee ba'ee miti. Nama du'eef nama hafe adda baasu kan rakkannu kanaaf kun nu keessatti jibbiinsi akka dagaagu walii keenya akka wal obsa dhabnee wal saaxiluuf wal jibbuuf wal dhiibuuf akka hojjennu godhee jira. Maaliif jaarmiyaalee kana keessatti lagaa wal qooduun jiraannaan nam tokko du'ee inni kaan hafeennaan suuta gradually of keessatti konfidensiin dhabama of jibbaa nama kaan shakkaa wal shakkaa waliin hojjechuun rakkoo ta'a adeemaa jechuudha. Kanaaf egaa dhaabni tokko maqaa tokkoon eega ijaarame booddee bara baay'een tura. Yeroo muraasa booddee maqaa haaraa baasata achi keessa namni ba'aa deema. Namni tokkummaa jaarmiyaalee maqaa Oromootiin dhaabbatan eeggachuu hin dandeenye uummata Oromoo tokkoomsuu hin danda'u. Jalqaba keessoo keetti nagaa qabaachuu qabda. Nagaan sun sirra moo darbee ollaa kee hiriyoota kee jaalawwan si wajjin qabsa'an si keessatti hammachiisuu kan danda'u ta'uu qaba. Kun hin ta'u taana wal qoodaa deemta humni wal qoodu immoo waliin ta'ee injifachuu hin danda'u. Akka sabaatti rakkoon keenya inni guddaa tokkummaa dhabuu. Tokkummaa dhabuu duwwaa osoo hin ta'in namoonni waa'een siyaasaa galee fi qabsaa'uudha yaalan tarsiimoo akkamiitiin uummata kana ijaarree qabsoofsisnee injifannoo geessina kan jedhu ilaalcha akkasiin ture. Ilaalchi garbummaa nu keessatti dagaagee of shakkuu of sodaachuu Oromoon dhugaa himuu kan jedhu amantaan akkasii kun nu keessaa kan bade sun dhaaba keessattis galee bara dheeraatiif rakkoo guddaa ta'ee uummanni kun jaarraa tokko ol cinqii guddaa keessa akka turu godhee jira. Inni kana wajjin mul'achuudhaa qabu iccitii eeguudha. Sabni kun aadaa isaa keessatti dubbii alaaf dubbii golaa sirriitti beeka. Waan alatti dubbatamuuf waan golatti dubbatamu akka aadaa Oromummaa keessatti hin beekna hundi keenya iyyuu. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin ijaaraman garuu kan hin beekan. Iccitii kan jedhamu hin jiru. Koree sadarkaa kamiyyuu jiru waa mariisisteennaan borumtuu isaa diinni hin beeka waan mari'atte. Diinni hin beeka taanaan tooftaa kee yaada kee beeka taanaan tarsiimoon kee fashalaadha jechuudha. Kun har'as jira. Ameerikaa jiraatanii
biyya bira haa jiraatanii maal akka yaadaa jiran diinni gabaabumatti beeka maaliif oromoota tuqxeennaan waa dhokachuun beekuu hin baasa kan jedhu diinonni keenya yeroo baay'een dubbatu. Iccitii eeguun baay'ee murteessaadha. Yeroo qabsoo keessa adeemamu iccitiin sadarkaadhaan eegamaa deemuu hin danda'u taanaan injifachuu hin danda'amu. Rakkoon akka Oromootti sana booddee akka jaarmiyaalee maqaa Oromootiin ijaaraman akka dhaaba keenyaas kan ture kana. Oppidoo keessatti aarsaan kaffalamaa ture. Qabsoon godhamaa ture salphaan ture. Dhugaa dubbachuuf akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo keessatti taa'ee rakkoo uummata Oromoo adda baasee amma injifannoon dhugoomutti kan dhaabbate hin jiru. Inni kaan tuttuqamnaan baqatee deema. Dhaabuma kana halkanii guyyaa uummanni soo jibbu dhaabbileen waliin qabsaan soo shakkanii guyyaa guyyaan cinqii keessa dhaabbatee tumamaa arrabfamaa of ijaaree injifannoo haara arganne kan akka argannu kan nu godhe dhaaba kana. Kun ta'uudha immoo kan danda'eef qabsoo keessatti gaggeessaanis miseensi kaanis waliin jiraachuu danda'u isaaniiti malee osoo Oppidiyoon Keeniyaa taa'ee qabsoo kana gaggeesse galmaan ga'uun hin danda'amu. Kun akka barumsaatti fudhatamuu kan qabu. Rakkoo keessa gallee rakkicha irraa kaaneetu furmaata akkamii hanqachaa akka deemu adda baafannee hiikuu hin dandeenyu taanaan garma fuulduraafuu injifannoo guutuu ta'e injifannoo fagoo deemu argachuun baay'ee rakkoota. Akka waliigalaa rakkoon uummata Oromoo rakkoon dhaaba keenyaa rakkoon jaarmiyaalee maqaa Oromootiin dhaabbatan akkaataa kanaan ilaalamuu hin danda'a. Tole egaa amma rakkoonni akkasumas qormaatawwan jajjaboodha kasiin nu kaastanii sanuma keessas ta'e immoo injifannoowwan uummanni kun argatee jiru. Kanaaf mee injifannoowwan rakkoodhuma kana keessattuu argaman maal jechuutu danda'ama? Injifannoon uummanni Oromoo argate adeemsa qabsoo keenya keessatti bal'aadha. Haa ta'uyyuu malee injifannoo guutuu jettee waamuu kan dandeessu hoosii waliin turedha. Fakkeenyaaf lotoorii amma kutattee birrii 100,000 argattee si'ii birrii fudhatee lakkaa'ee osoo waan tokkottiin hin gargaaramin hattuun sirraa fudhannaan qarshiin sun su'aafee wayya. Dhufaatiin isaa gatii hin qabu hojiirran oolle hojiitti hin jijjiiramne. Haa ta'uyyuu malee uummanni Oromoo aadaa ofii, seenaa ofii, eenyummaa ofii baruu keessatti injifannoo gurguddaa argachuu danda'ee jira. Keessumattuu waggoottan 3 darban dhaabni keenya karaa riifoormii jalqabee haaromsa hidhee of ijaaree tarsiimoo haaraa karaa saayinsawaa ta'een bocee uummata Oromoo tokkoomsee qabsaa'uu gaafa danda'u injifannoon arganne guddaadha. Injifannoo arganne kana keessaa anaaf inni guddaa tuffii jibba ilaalchi namoonni garaagaraa saba kanarra horatanii qabaatanii bara dheeraa waliin jiraate akka haqamu akka badu godhee jira. Fakkeenyaaf Oromoon fottoquuf qabsaa'a, Oromoon tokkummaa biyyaaf hin qabsaa'u, Oromoon nagaan jaallatu, Oromoon bulchuudhaa hin geenye ganaa hin bilchoofne. Oromoon not maachuu jedhu hin bilchoofne gaggeessummaa hin geenye yaadu. Kun cabee jira. Oromoon seenaa keessatti dhugaa dubbachuuf biyya kana kan ijaare Oromoodha. Biyyi kun akka ijaaramtee boontee maqaa isheetiin akka jiraattuuf aarsaa guddaa kan kaffale saba kana. Haa ta'u malee injifannoo isaa waan gateef deebi'ee shakkamee tuffatamee nagaa fiduu hin danda'u gaggeessuu hin danda'u tokkummaa biyya kanaaf hojjechuu hin danda'u isa jedhame sana ofirraa mulquu danda'ee jira. Amma Oromoon biyya ijaaru Oromoon biyya gaggeessu ilaalchi jedhu guutummaan guutuutti hin jiru badeera jechuun warra rakkadhee harka 100 keessaa 95 gadi bu'eera jechuu hin danda'amu. Kun isa guddaa injifannoo isa guddaadha. Lammaffaa akka biyyaatti Oromoon guddaa waan ta'eef sabaaf sablammii xixiqqaa dhiibee cunqursee hin bitaa ilaalchi jedhamu tureera. Oromummaa keessatti aadaan keenya kan beekamu xixiqqaa isa ta'u guddaa kabajnee hammannee waliin jiraachuudha. Garuu maqaa keenya alatti maqaan nuu kenname nus maqaa sana akka dhugaatti fudhannee waliin jiraachaa turre. Sun jijjiiramee jira. Oromoon kan namaa akka hin barbaanne, haqqii namaa akka eegu, ollaa akka hin dhiibne, ollaa wajjin wal kabajee jiraachuu akka danda'u agarsiisuudhaaf carraa guddaa argannee jira. Kun akka biyyaa duwwaa osoo hin ta'in akkuma addunyaattu injifannoo guddaadha. Inni kan biraa egaa yeroo baay'ee yoo dubbannu gaanfa Afrikaaf sabni kun yaada mo'aa qabaatee jennaan ce'uu danda'ennaan gaanfa biyyoota garaagaraa gaanfa Afrikaa keessa jiranis ceessuu hin danda'a kan jedhu amantaan akkasii nu keessatti tureera. Kunis ta'ee jira. Gaanfa Afrikaa keessatti nagaa biyyoota garaagaraa keessatti mul'achaa ture.
Itoophiyaa South Sudan wajjin, Itoophiyaa Eritrea wajjin, Sumaalee biyya garaagaraa wajjin, Jibuutii biyya garaagaraa wajjiniin araarsinee nagaa naannoo keenya irra buusuu keessatti injifannoon arganne baay'ee guddaadha, baay'ee olaanaadha. Kun addunyaan guutuu mirkaneessee jira. Sabni kun gurmaa'ee ijaaramee dhaaba guddaa ta'ee biyya gaggeessee biyya irraas darbee naannoo tasgabbeessuu danda'a kan jedhu namni waa'ee kanaa dubbachuudha qaanamu har'a addunyaa irra hin jiru. Kun injifannoo guddaa akka sabaatti argannedha. Kun akkamitti dhufe yoo jenne immoo waa yaadattan ta'e waggoottan 2 darbe keessatti yaadamoo haa qabaannu wiin irratti tiwul jennee baay'ee mari'achaa turre. Kan qabsaa'aa jiru moo'uuf malee qabsaa'uuf miti. Moo'umuutti beekuu qabna. Eega moonee injifannoo arganne immoo injifannoo sana tiksinee bara dheeraa tursiisuun immoo nurraa eeggamaa kan jedhu dubbachaa turre. Kun akka injifannoo guddaatti amma yaanne sanatti waa galmaan gahuun keenya akka waan guddaatti ilaalamuu hin danda'a. Egaa kana alattis immoo waan garaagaraa kaasuu woo yaalleef fakkeenyaaf dirree siyaasaa bal'isuu akka biyyaatti kun kan yaadamu miti gaa dhaabbileen maqaa mormitootaan ijaaraman biyya keessaa biyya alaa jiran dhaaba keenya wajjin ta'anii mari'atanii waa dubbachuun kan yaadamu turre. Kun haraama ture. Baroota darban keessatti wanta akkasii yaaduun hin danda'amu. Amma namoota karaa nagaatiin osoo meeshaan qabatiin qabsa'an duwwaa osoo hin ta'in namootuma meeshaa qabatanii qabsa'an baay'ee waliin teenye mari'achuuf wal dubbisuuf haalli jiru osuma beektan sana. Kun jijjiirama guddaa dirree siyaasa bal'isuu keessatti waan guddaa kan uumedha. Kana alatti uummanni Oromoo miidhaan guddaa irratti qaqqabaa kan ture maqaa shororkeessa jedhamuun dhaabbileen maqaa Oromootiin ijaaraman keessattuu ABO'n biyya keessa galuu hin danda'u. Namni deeggaraa ABO yookaan miseensa ABO jedhamee yaadamu baay'een isaa mana hidhaa keessa tureera. Miidhaa guddaatu qaqqabe. Seeraan kun kan ta'aa jiru. Oromoorraa miidhaa akkasii dhaabsisuuf seera sun jijjiiramuu qaba. Seera sana jijjiirree dhaabbileen hidhatanii biyya garaagaraa bittinnaa'anii jiran akka biyya keessa deebi'anii galanii maatii wajjin karaa nagaatiin qabsaa'uu akka danda'an karaa saaquun injifannoo guddaadha. Jarris bilisoomanii sabatti akka makamanii nu wajjin mari'annee qabsoo kana eeguu akka dandeenyuuf carraa guddaan uumee jira. Bilisummaan sammuu Oromoota keessatti sabaaf sablammii hundaa keessatti uumamee jiru baay'ee guddaadha. Namni kan barbaade dubbatee bakka barbaade oolee galuu sodaan kanaan dura ture sun hin jiru amma. Tokkoffaa miidiyaa gama keessan ol dhufne miidiyaan baay'ee gama weebsaayitiin naannoo 270 akkas kan ta'an banamee jira. OMN isaa kan fakkaatan amma biyya keessa hojjechaa jiru. Wanta akkasii uumamuunsaa bilisummaa sammuu uumuu keessatti namni waan barbaade yaadee isa yaadamuu dubbachuu barreessuu akka danda'uuf waan guddaadha kan uumee jiru. Egaa gama dimokiraasiitiin wanti hanga amma arganne baay'ee guddaadha. Dhaabbileen hundi galaa jiru, waliin mari'achuu danda'aa jirra. Uummannis tasgabbaa'ee karaa dimokiraataa ta'een yaada isaa dubbatachuu danda'aa jira. Kun eegamuu qaba. Yeroo dheeraas jiraachuu qaba. Kanaachi duubatti deebinaan immoo miidhaan isaa guddaa waan ta'uuf. Gama dinagdeetiinis wanti argamaa jiru baay'ee guddaadha. Amma fakkeenya baay'ee isinii kaasuu nan danda'a garuu tokko duwwaa kaasuudhaaf World Bank waggoottan 13-14 darbaniif barto keessatti mootummaa kana bajeta waggaa deeggareen beeku. Liqaa garaagaraa kennuu danda'a. Liqaan isaas lakkoofsa hagami kan jedhu qofaatti ilaalamuu danda'a. Liqaa alatti garuu direct budget support jedhamu godheen beeku. Bara kana jijjiirama dhufee hojii wal qabatee amma ji'a kana duwwaa $1 biliyoona nu kennaa jiru. Nu gadhiisaa jiru. Kun ta'een beeku. Itoophiyaaf ta'een beeku kun. World Bank duwwaa osoo hin ta'in mootummaan Chaayinaa, mootummaan UAE, mootummaan Saawudii, mootummaan Awurooppaa baay'ee Jarman, Ingiliz, Siwiidin baay'een isaanii gargaarsa addaa, even Denmark gargaarsa guddaa gargaaramutti fayyadamuu dandeenyeennan injifannoon dhufaa jiru baay'eedha. Kun egaa dabni shirri hin jiru jechuu miti. Dinagdeen kun akka
sirnaan deemuu hin dandeenyeef dabdi garaagaraa biyya keessatti hojjetamu hinuma jira. Haa ta'u iyyuu malee doolaara karaa hin taane gurguramu sana hambisuudhaaf hojiin hojjetame guddaadha. Yaaliin godhamaa jirus baay'eedha. Ikoonomiin kun xiqqoo karaa saaqee babbanamee namoonni baay'ee hirmaachuu akka danda'an, itti fayyadamuu akka danda'an yaaliin godhamaa jiru guddaadha. Kun kana babal'isaa gaafa deemnu rakkoon akka biyyaatti nu mudachaa ture gaddeemaa guddinni keenya immoo itti fufuu akka danda'u guddina duwwaa osoo hin ta'in sabni sana keessaa fayyadamaa ta'uu akka danda'u abdii guddaatu jira. Injifannoo gama dinagdeef gama siyaasaan arganne duwwaa osoo hin ta'in gama sammuutiinis arganne baay'ee guddaadha. Humna namaa ijaaruudhaaf humna namaa bilisummaadhaan yaadee waa hojjechuu danda'u hin beekamu waan hin lakkaa'amneef akka qarshiitti hin lakkaa'amu waan ta'eef malee bilisummaan sammuu waan guddaadha. Gama kanaanis injifannoon argame baay'ee guddaadha. Kana babal'isaa deemutu nurraa eeggama. Injifannoo hanga ammaa arganne eeggannee ce'uutu saba kanarraas biyya kanarraas kan eeggamu ta'a jechuudha. Mee injifannoowwan walumaa galatti argaman jajjaboodha kan sinnuu kaastani. Injifannoowwan argaman kanaaf immoo qormaannis mudachuusaa hin oollesi fuulduras mudachuusaa nafu. Kanaaf qormaanni mudachuudha danda'an injifannoowwan haga ammaatti argame kan maal jechuu dandeenya? Qormaanni akka dhaabaatti akka sabaatti nu mudatu tokko injifannee waan hin beekneef akka sabaattis akka dhaabaattis injifannee waan hin beekneef jaarraa darbeef jechuudha. Injifannoo ammaa injifannuutti fakkaachaa hin jirru. Ammas qabsoof malee injifannoo arganne eeggachuuf kan qabsaa jiru. Yeroo namoonni baay'ee dubbatanii injifannoon amma argame aarsaa baay'ee kaffalleetu finneedhu. Qeerroon akkas ta'ee jira, baloo akkas ta'ee jira, baloo akkas ta'ee jira. Dhugaadha kun. Kun dhugaa taanaan kana booddee aarsaan nu barbaachisu eeguudha malee. Sabni garuu injifannoo tiksuuf kan qophaa'aa jiru. Qabsoo haaraatiif kan qophaa'aa jiru. Akkuma qabsaa'ee aarsaa qaqaalii kaffalee injifatee osoo hin ta'in kan yaadaa jiru ammas sammuu qabsaa'uu, sammuu loluu, sammuu ari'uu sanatti nu keessaa hin cabin jira. Ammas nu keessa jira. Kun qormaata guddaan itti fakkaata hiikamuus qaba. Injifanneerra injifannoo tiksuu qabna, injifannoo eeguu qabna, injifannoon kun akka duubatti hin deebine eeguu qabna alatti injifannoo fiduuf qabsaa'uu hin qabnu. Kana qabsaa'ee kan fedhe uummata Oromoo waan ta'eef. Dhaabni kun uummata Oromoo gaggeessee uummanni Oromoo qabsaa'eef injifannoo kan fedhe. Amma booddee qabsoon nu eeggatu qabsoo haaraadha malee qabsoo sakaleessaatti deebi'uun sirrii miti. Lammaffaan kanaa wajjin kan wal qabachuu danda'u itti gaafatamummaa fudhachuu dadhabuudha. Amma dhaabni keenya biyya gaggeessaa jirra. Sabni kun akka addunyaatti kan beekamu biyya gaggeessaa akka jirudha. Kun ammoo itti gaafatama addaatiin eeguun nurraa eegama. Biyya gaggeessuu jechuun waan badus waan hin mallees gaafa jiru sirnaan hubachuu, caqasuu, hordofuu sanaaf immoo furmaata kaa'us nurraa eegamaa jechuudha. Kana hubachuu irrattis xiqqoo hanqinni waan jiru fakkaata. Inni sadaffaa shira diinni bocee nuu kennu ammas nuun galiin jira. Fakkeenyaaf bara haaraa kana keessatti barattoonni yuunivarsiitii mana barumsaa gaafa jalqaban naannoo Oromootti maqaa Oromootiin sablammii biraa ajjeesuu barbaadu. Qophiidha kun qophii diinaadha. Maaliif barbaadu? Oromoon ammas nama ajjeesa. Oromoon ammas sablammii hin barbaadu. Inni kaleessi jechaa ture sun dhugaadha jedhanii haqa isaanii karaan taaneen baasuuf hojjetu. Kun shira diinaati. Oromoon nama ajjeesu. Hin eegu. Maqaa isaatiin godhama malee silumaaf hin godhachuu miti. Isa maqaa isaatiin godhamu sana baree hubatee hordofee eeggachuu keessatti hin rakkata. Ajindaan akkasii baay'eedha. Sabaaf sablammii hojii walitti buusuu, naannoo keenya keessatti rakkoo garaagaraa uumuu, sabni kun itti gaafatamummaaf gahaa akka hin taane agarsiisuu, guyyaa guyyaan ajindaan nu bocamu baay'eedha. Kana hubatanii ofirraa molquuf ofirraa dhaabuuf tooftaa haaraa uummatanii shira diinaa dhaabsuu danda'uun kan nurraa eegamu ta'es qormaata guddaa natti fakkaata. Inni arfaffaan injifannoo arganne eegsisuudha. Injifannoo arganne jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin dhaabbatan hundi injifannoo sabaa, injifannoo qabsoo waliinii ta'uusaa amananii laphee irraa fudhatu taanaan injifannoo kana duubatti deebisuu jechuun sirrii miti. Amma bakka garaagaraatti akkuma sila kaasuudhaa yaada rakkoo keessatti tooftaan itti qabsaa'aa turre si ajjeesuudhaan isa kaan sodaachisuudha.
wanta akkasii akka tooftaatti namoonni yaadanii har'as itti gargaaramuun adeeman jiru. Kun badiidha. Nama ganda bulchu milishaa ganda ajjeestee milishaa kan sodaachisuudha yaaduun kun qabsoo miti. Namni saba ofii ajjeesee of kabachiisuudhaaf deemu dubbiin isaa dubbii yerooti malee sirraas hin deebi'u. Ajjeesuudhaan moo'uun kun ilaalcha duubattaa faayanii ofirraa kutanii hambisuu barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee ammas wanta akkasii hin jira. Wanta akkasii hin jira. Akka qormaataatti barree adda baasnee irratti hojjechuun nurraa eegama. Inni kaan dinagdeedha. Sochii dinagdeedha. Yaa naannoo Oromiyaa keessatti akka hundi keessan beektan hojii dhabdummaan bal'aadha. Qonnaan bulaan keenya hojjetee dafqee itti fayyadamummaan isaa gahaa miti. Kana jijjiiruuf hojjechuun nurraa eegama. Nuti maal goona? Bakka deemnee namoota humna qaban, namoota investmentii keessa bobba'uu danda'an kadhannee hin finna. Sabni immoo hammatee ofitti qabatee irraa baratee beekumsa isaanii, muuxannoo isaanii, maallaqa isaanii itti gargaaramee guddina naannoo keenyaaf biyya keenya keessatti dagaagsuu keessatti gaheen isaa guddaadha. Haa ta'uyyuu malee namoonni naannoo keenya dhufanii hojjechuudhaaf hin sodaatu taanaan, hin shakku taanaan, investara gurguddaa fidanii itti gargaaruun baay'ee rakkisaadha. Dinagdeen biyya kamiyyuu guddachuu kan danda'u kaapitaalli haaraa dhufedha. Kaapitaalli haaraa, beekumsa haaraa, muuxannoon haaraa dhufuu baate nam tokko lafaa ka'ee waa hojjetee horachuullee yoo danda'e gurguree yeroo dheeraatiif of guddisuuf hin rakkata. Maaliif muuxannoo barbaada waan ta'eef. Waan tokko asitti hojjettee inni baase sun gabaa gandaa, gabaa godinaa duwwaa ta'uu hin qabu. Achi fagaatee deemee biyya alaas deemee gabaa guddaa irratti qarshii guddaa baasuu akka danda'uuf muuxannoo barbaada. Wanta akkasiitiif namoota biyya alaa itti gargaaramuun keessattuu namoota jajjaboo qarshiis beekumsas humnas qaban finnee itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti qeerroonis akkuma qaasaa qaramuu qaba. Qaramuu qaba, gamnoomuu qaba, qarshii dhufuu, beekumsa dhufuu itti hiiqee baratee booriftaan akka namoota sanaa ta'uu jara caalaas waa uumuu akka danda'u gochuudha malee ishuma har'a argamte saamee balleessee deemuun qormaata guddaa nuu ta'a. Guddachuu barbaanna, jijjiiramuu barbaanna. Sabni kun guddachuu qaba. Guddachuuf immoo tooftaan jiru haala dinagdee hubatanii akkaataa itti gargaaraman adda baasuudha. Kana keessatti dargaggoon Oromoo, hayyuun Oromoo, beektonni Oromoo, jaarmiyaaleen siyaasaa garaagaraas hubannoo addaatiin irratti duuluu qabna. Jiruuf jireenya uummanni Oromoo hin jijjiiramu taanaan qabsoon keenya aangoo qabachuudhaan duwwaa injifannee jechuu hin dandeenyu. Injifannoon kun injifannoo dhugaa ta'uu kan danda'u jiruuf jireenya Oromoo tokko maatii keessa jiru hiikoo dandeenyedha. Jireenyi isaa fooyya'ee haalli itti jiraatu kan kaleessaarraa waa xiqqootti argatee dabalamee jijjiiramu taanaan inni baratee hojiin argatu taanaan inni fuudhee ijoollee guddifachuu hin danda'u taanaan injifannoon kun injifannoo dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf waa'ee dinagdee irratti tooftaa garaagaraa bocuuf hojjechaa jirra. Haa ta'uyyuu malee sabnis baree uummannis baree waliin taanee hojjechuun baay'ee nurraa eegama. Injifannoowwan gurguddoo argamanis nu kaastaniirtu qormaatawwanii fi akkasumas rakkoolee mudachaa turanillee ganaaf mee gara fuulduraatti kallattiin qabsoodhaa maal jechuu dandeenya? Kallattiin qabsoo akkuma dhaabatti jiru walumaa galatti maal jechuu dandeenya? Dhaadiyoonis asumaan kaasuudhaaf maqaa isaa Asxaas Faaruus kanas jijjiirutti akka jiru kan odeeffannu yaa'ii dhaabbatummaattis egaa taa'amuuf jira. Kanumaan wal qabatee kallattiin hojii fuula duraa maal jechuu dandeenya kan jedhu nan xumura. Kallattiin fuula duraa kallattii murteessaadha. Sirriitti barree hubannee itti gargaaramuu qabna. Inni jalqabaa dhaabni keenya dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo gochaan jijjiiramee jira. Maqaadhaan hin jijjiiramne maqaaf gochaasaa wal fakkeessuun nurraa eegama. Gochaan haaromee, gochaan tokkummaa sabaa ijaaree qabsaa'ee mo'uu danda'ee jira. Akkaatuma kanaan maqaan isaas jijjiiramee uummata keenya hammatee qabsoo boriftaanii gaggeessuu akka danda'u of qopheessuun nurraa eegama. Yaa'iin kunis murtii akkasii akka dabarsu abdii guddaa ni qabna. Maqaaf gochi keenya wal fakkaachuu qaba. Saba keessattis immoo ilaalchi haaraaf haarawaa ta'e dagaagee dhaabni kun dhaaba gochaaf maqaan jijjiiramee gara fuulduraa qabsoo saba kanaa fagoo geessuu danda'u akka ta'e agarsiisuun baay'ee murteessaa ta'a. Inni lammaffaa humna namaa ijaaruudha. Egaa kalees dhaabni kun kan isarraa eegamu naannoo fi bulchuudha. Har'a biyya bulchaa, biyya duwwaa osoo hin ta'in gaafa Afrikaa keessattis yaada garaagaraa burqisiisee hojii baay'eetu isarraa eegama. Kun ta'uudha akka maluuf yaa'ii kana keessatti wanti guddaa eegnu
humni haara walakkaa ol dargaggoon galanii beekumsaan dhaaba kana cimsuu hin danda'u amantaa jedhu hin qaban. Akka kaleessaa lagaan akka kaleessaa amantaan wal qoonnee dhaaba ganda gandatti nama ammasiin qaba jedhee yaadu osoo hin ta'in dhaaba akka sabaaf akka biyyaatti cimee namoota humna qaban namoota jijjiirama dhufe gaggeessuu danda'an fidee of cimsuu akka danda'u amantaa guddaa qaba. Humna namaa ijaaruun guyyaa tokko waan danda'amu miti. Yeroo barbaada. Ni jalqabaa namoota adda baasuudha. Namoota adda baase sana carraa kennuufidha. Leenjisuudha. Leenjisaa gaafa waa balleessaa deeman obsaan sirreessaa obsaan karaatti agarsiisaa namoota bilchaataa ta'an baay'ee baasuudha. Qophii akkasii amman goonu taanaan rakkoon dhaabbilee garaagaraa keessa mudate nu mudachuun sanafu. Isheen amma argamte kuni akkuma shaamaatti tokko dhufee gaafa badu waliin kan baddu akka hin taaneef dhaaba kana keessaa namoonni 5, 10, 20 biyya duwwaa osoo hin ta'in isaa olitti gaggeessuu danda'an horachuu qopheessuun hojii murteessaadha. Kana gochuu hin dandeenyu taanaan injifannoo amma jennee boonnu kun baay'ee fagoo deemuu hin danda'u. Humna namaa bifa haaraatiin cimsanii ijaaruun kallattii keessatti kan qabamuu qabu, dagatamuu kan hin qabaanne, namni hundis immoo xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjechuu qabu kan irratti ta'uu qaba. Warra kaan irraas barumsa fudhachuun baay'ee hin barbaachisaa namana. Inni kaan egaa dandeettii gaggeessummaadha. Gaggeessummaan muudamaa hin argamu. Namni bakka jirutti amantummaan hojii isaa hojjechuu qaba. Hattummaa keessa harka isaa sassaabbachuu qaba. Halkanii guyyaa dubbisuu qaba. Of guddisuuf abdii horatee jiraachuu qaba. Har'a aanaa bulchaa godina bulchaa miti dubbiin eessayyuu haa ta'u hojii kenname sana amanamummaadhaan hojjechuu dandeenyaan isa guddaafis hin taayetti akka yaaddu si godhaa jechuudha. Dhaaba keenya keessatti rakkoon guddaa uumamaa jiru maa inni namoonni itti gaafatamummaa sadarkaa gadaanaa ta'e irratti hojjetanii tuffii duwwaa osoo hin ta'in of guddisuuf carraaqqiin jara godhan baay'ee guddaa miti. Boriftaan waan haaraa hoo dhufe akkaataa kamiin itti gargaaramee rakkoo keessa ce'uu nan danda'a kan jedhu itti yaadamuu qaba. Eessayyuu warra madame namni of barsiisee of beeksisee muuxannoo horatee isa boriif of qopheessuu qaba. Dandeettiin gaggeessummaa boriif qopheessuu hin danda'amu taanaan deemee rakkoon tokko gaafa uumame injifannoon hanga ammaa argannee duubatti hin deebi'aa jechuudha. Jannee turreedha diinnis kunoo janneerra jarri kun jalqabu malee fixuu hin danda'aniim al tokko uumuu malee yeroo dheeraa tursuu hin danda'aniim jedhee nutti kolfaa jechuudha. Sababni kun guddummaan isaa lakkaa'amuu baay'inni isaa beekamuu kan danda'u tokkoomee injifannoo argate jaarraa baay'eetiif gadi fageessee qabuu danda'e alatti akka warra kaanii tokkotu dhufee kan badu taanaan isheen hanga ammaa hojjetamtees tokko dhufee diigaa jechuudha. Kanaaf humna namaa of qopheessuun of qaruun baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaa qeerroon. Qeerroon miseensa dhaabaa ta'uu dhiisuu danda'u garuu of qopheessuu qabu. Rakkoon garaagaraa uumame qeerroodha. Dinagdeen bal'ate qeerroodha. Qonni keenya bal'atee gabaa bahuudhaaf barbaachise qeerroodha. Maaliif qeerroon humna namaa waan ta'eef humna namaa waa baay'ee gochuu danda'u waan ta'eef kan akka biyyaas akka naannoos humna namaa beekaa ta'e waa hojjechuu danda'u qabna jennu qeerroodhuma. Qeerroon kun hojii badiirraa of eeguu qaba. Oromummaa aadaaf seenaa ofii eenyummaa ofii hubatee itti gaafatamummaa guddaadhaan ganda jiru keessatti kan qulqulleessu hangafa kan kabaju hangafaaf kan abboomamu kan ajajamu ta'uu qaba. Isa duwwaa osoo hin ta'in eebbas tuffachuu hin qabu. Eebba jaarsoliin eebbisan haadholiin eebbisan tuffachuu hin qabu. Eebbi hin fayyada. Akka aadaa Oromootti jaarsolii kabajuun haadholii kabajuun aadaa keenya duwwaa osoo hin ta'in hin hojjetas hojjetee agarreerra. Kanaaf qeerroon hammayyummaatti fakkaatee eenyummaa ofii dagachaa gara humnaatti deemnaan boriftaan namni bakka bu'ee dhaaba kanas ta'u sochii kana gara fuulduraa geessu hin jiru. Of qopheessuu qabu jechuudha. Of qopheessuu jechuun immoo barumsaan qayyabannaan guyyaa guyyaan hojii hojjetan keessatti mul'achuudha qaba. Akkaataa sanaan adeemaa deemnee rakkoon gara fuulduraa furmaata argachaa deema. Inni kaan wal qooduu dhiisuudha ammas. Ammas Oromoo keessatti rakkoonni guddaa amantaaf gosaan wal qooduu osoo hin ta'in naannoo wal qooduudha. Naannoo akkasiiti dhufee abaluu naannoo akkasiiti kan jedhu kun ilaalcha akkasii baay'ee dagaagaa bal'achaa jira. Oromoon Oromoodha. Hararee dhufu, Wallaggaa dhufu, Ilubaa Booree dhufu, Booranaa dhufu Oromoon Oromoodha. Akka maatii tokkotti of ilaaluu qaba malee abaluu Booranaadha, abaluu Gujiidha,
abaluu Wallagga abaluu Harargee kan jedhu kun diinaaf kan tolu nuuf immoo badiidha. Ilaalcha akkasii keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbileen jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo baay'een isaanii ganda keessaa hin baane. Ajajaan gandi isaa Jimma taanaan hoogganaan hundi Jimma keessaa ba'a. Ajajaan gandi isaa Booranaa taanaan gaggeessaan hundi namoonni naannoo isaatti mul'atan hundi Booranaatti ba'u. Wanta akkasii kun Oromoof hin tolu. Oromoon akka maatii tokkotti ol ijaaree akka deemuuf wal qooduu sana keessaa ba'uun nurraa eegama. Tokkummaan keenya eegame halkanii guyyaa hojjennee hattummaarraa of eegnee amanamummaa keenya gochaan agarsiisnee jijjiirama finne taanaan qormaan nu fuuldura jiru baay'ee ulfaataa hin ta'u. Yaa'iin saglaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoos humna namaa ijaaree maqaa ofii jijjiiree humna haaraatiin biyya kana naannoo kan gaanfa Afrikaa gaggeessuuf of ijaaree akka ba'u abdii guddaan qaba. Yaa'ii kanarraa kan eegnu marii bilchaataa yaada bilchaataa kaasnee akkaataa kamiin injifannoo kana fagoo geessuu dandeenya. Tokkummaa keenya eeguu dandeenya. Jaarmiyaaleen siyaasaa bittinnaanii maqaan isaanii bal'ate kunis bakka lamatti sadiitti qoodamanii cimuu akkamitti danda'u kan jedhus akka yaadaatiin mari'annaa hidhee yaada. Oromoof jaarmiyaaleen siyaasaa dhaabbileen siyaasaa lama sadii caala barbaachisaa miti. Amma kan lakkoofsaan baay'annee keessi keenya duwwaa ta'e kun boriftaanis rakkoo keessa waan nu gashuuf akkaataa kamiin dhaabbilee lama yookaan sadii ciccimoo qabaannee bakka wal gargaaruu qabnu wal gargaarree osoo wal hin nyaatin osoo wal hin diigin bakka immoo yaadaan wal falmuu qabnu wal falminee qabsoo sabni kun jalqabe fiixaan baasuu dandeenya. Dhaloota egereefis immoo waan guddaa dabarsuu dandeenya kan jedhu hunda keenya irraa kan eeggamu ta'a. Kana gochuuf immoo yaa'iin kun yaada bilchaataa kaasee gara fuulduraatti akka nu ceesisu abdii guddaan qaba. Durataa Dhaadhii Addawaayee fi Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmed yaada bal'aa yaa'ii dhaabbattummaa sababeeffachuudhaan OBN'if kennitaniif guddaa siin galateeffannaa ulfaadha. Fadda. Godina Baaleetti waajjirri